garaan kun nu oowwe dubbiin teessan tun garaan nu oowwiftee jirti raaju dubbiin teetun garaan oowwifte teetiif tafaayotuni sa'aa inni dhufe sanitti wal qunnamuu dadhabne sa'aa inni dhufe sanitti telefoonuma kana miskool irra godhe raaju maal taateo rakkoon teetun mataa kana dhukkubsite ani gaafa immoo ichiin harka guutan khasaaraa dhuman qabna khasaartanis warri nama miidhaa jirta wallahi siniija khasaaraa dhuman qabna waa daleetan ani baraka anan ganna qabe nama miidhalle akka dhiiraatti manuma taa'ee qama wallahi dhugaa rabbi manuma taa'een qamaan suuqa makiinumaan dhaqadheetiin lafa deemaadhaa baasa hiyyoo koree mana hiyya galawse guyyaa takka nama dheefaaf alatti qamaan beekon akka mudaafiin kee dhugaa takka jalloo laaleetumaan fuudha jeetiin taa'u jira Ahmaduma keessaniin nalee calleesse malee hottu wajjiini dhiifama akkasi fuulduran na gaafatta mush miidiyaa gubbaa anin fadhu dhiifama miidiyaa gubbaa ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirra jirtanii isiniin jechaa jirra deebi'aarra maaliif deebitee yoo jettan ani yeroo hundaa tuttureetiin deebi'uu eegale dhagee qabdan isin fayyaa keessanii jirra hunu alhamdulillah galata waaqaa arra maal qabatee nu dhufee yoo jettan Muna Ahmad haadha Ahmadii fi durri amas Imraan mucaa jaarsa Turiinaa jaartitiyya jaagaa jaarsa Turiinaa dirqamaan jaamaaleef amma isiin Ahmad bireerti viidiyoo isaanii hojii dalageen arke khaleellee akka waan bakka dalagaa wal bira dhaqanii na fakkaatti haadha Ahmadillee akkasuma naafisi yeroo dheertu addaan turre sababa viidiyoo kanaatiin isinis na baqatte deeman layyaada kijeeniitiin isianis huchiise sa'aan nagee ta'uudhaan amma khaleessa viidiyoo takka dhiifamaan siin jaa dhiifama naa godhi jette chaaneelaan ani baharee banee guyyaa takka viidiyoo irra gadhiise tokko irra viidiyoo gaddeeftee obbaleettii irraa fuutee Turiinaa irraa fuutee Turiinaan obbaleettii isiiti bas gaa maaliin godha soddaan sodaadha isis kabajee soon isii wajjin jiru munaa dhiibuun hin tolu haadha Ahmattana natti hin tolle garuu akka isiin silaa yeroo malee dhiiftee na deemteen deebiilleen jedhuun dhiifama leenjuu garuu ilma namaa ta'e nama dhiifama siin jedhe dhiifama barbaadu jechuun hin tolu heera uumaa keessattis dhorkaadha haa ta'u immoo silaa dhiifamni hunillee yeroo qaba ture kanatti bar Turiinaan faan maanzara asirra kaattee viidiyoo hojii daleete an garuu isinummaan akkasi wal bira dacha'uu saniif gammachuun qaba maaliif Ana fi Turiinaa wal bira malee munaan nu baqatte ati amma nu baqatte baska yeroo takka ani madaallee qaba garuu madaallee qaba madaa kiyya dhiifadheetumaan rakkoon qabu haadha Ahmad dhiifama anillee dhiifama sii godhe garuu immoo dhiifamni bakka ta'anii dhiifama jaan dhiifamaa miti ati maali hordoftoota moo bara maali ati namoota maananii qabu sanii ati bar nabeeyta haadha mana kiyyaati qabee isaan si geessa si miidhee akkamiin si godhamee fakkeenyaaf ilaa baatii meeqa deemtee ana hawaasaan dhiifama jennaan namaan ana jeesu jiru gartee maas baatee dhiifama jettee moo namaan akkam godhu jiru garteeti ayib as baatee viidiyoo maruu saniifu qaanii silaa manuma dhuftee dhiifama naan jechuu qabda turte obboleettii ta'e wajjin jiraa mi'an bara obboleettii ta'e wajjin jiraa bakkaan hin jiru suna beekta osoo nama baalagee ta'e gara hunda deemee viidiyoo daddalagee maal juutaa ta'e illee eeruga annamni hin jiru jira obboleettii ta'eeti silaa manuma dhufuu qabda turte dhuga badilleen qabdu nalleen tuinellee viidiyoo keessattillee dhiifama anilleen dhiifama sii godhe achi ta'e dhiifama jechuun miti na biraas koottoo maaliif anis waan hin siyaadee jiruuf
siyaadeetiin jira waan ta'eef wattuuti dhiifama nagaafadhu. Akkasittiin dhiifaman isii godha. Akka namni harkookaa. Akkana miti kana fayyisittiin fayyuu kaan akkana gaariin malee maaliif yeroo malee na dhiifte waan ta'eef. Garuu immoo ta Turiinaatii fi ta mucaa duriin jaarsa ishiiti jedhee deemuuni akkuma isiirraas dhageessee viidiyoo hojii daleeydan sanitti yeroo hedduu mana kiyyatti deebuu jira. Siifin dawwalallee jedheen siin dawwallee basaanis yaadaan gara biraarran jira. Natti ulfaattee Haadha Ahmad yeroo harkanne jechuun viidiyoo sii maruudhaaf yookaan siifis dawwaluudhaaf. Ati silaa tanumaan viidiyoo irraa maruu bara Haadha Ahmad. Tanumaan silaa hawaasaa hojii akkasiidhe viidiyoo irraa maruu san turte natti ulfaatte maaliif Haadha Ahmad kiyyaatiin akkasi. Ulfaadhu garuu nama jaalatuutu badii namni hojjetuuf nama mufatee deema. Balleessitee namni siinjuu nama barwannu kun badiidhaa waan akka malee irra jirtaa namni siinjuu nama siinjuu namni hin qabne nama taphaa haala jiru waan na jaalattuuf sanuu natti aartee na dhiiftee deemte galatoomi. Maaliif eegaas deebitee dhiifa beekte galatoomi na jaalattaan keetuu nan mul'atee jira. Duraan as dhiisatiin baramma laalladheetiin keewwan laalladheetiin kee rabbi si baasee rabbi miidiyaa gubbaa ta'oo kottu. Tehellee garuu durri galatoome atilleen mucaa hojii qabsaa'uu keetiif maaliif waan takka yoona tehellee akkanumaan jee fudhadhaa beekadhu mucaan garuu afaanumaan lallabaa kaleessa kottaafin isinii jee maaliif dhufu ooltan amma haati amma gabbaatee viidiyoo irraa marte Turiinaadhaa wajjin. Ififillee akkasumatti viidiyoo isin dhiifama nagaa naan jette tokko anillee share godheefiitiin ture viidiyoo isin dhiifama naan jette san hogguuniifin viidiyoo chaanela haariyaan xiqqaan hin bane san irratti harkisan chaanela tokko kanumatti hin bane viidiyoo takka irra haadhiise hogguun san arkeen akkamitti Turiinaa waan sanitti kannite imeela san jeen chaanela sanitti kannite jedhilleen laalee ture baga kanniteef Turiina rakkoon qabu kabajamtootaa fi hordoftoota hiyyaa achumaan khasite jira khalas wali eega Haadha Ahmad jettee irratti lagatte xeeti Haadha Ahmad keetti rakkoon qabu kabajamtootaa fi hordoftoota hiyyaa isiilleen bakka hojii jirti turte amma akkuma hojiittiin quba qaba deemuu yeroo dheertu immoo garuu immoo sababaan ani fincilaa ta'een deemte wooma kana dhiisii hawaasnis mufatee jira ati maali namaa miti maa waan kana hojjettaa dhaabii waan kana waan ja'amurratti deemte isiilleen. Deemi halayyaa dhaqeani nama na tuffate moo yeetiin hangaana namaa tolus ni beeyti isin beekadha amma isinillee nan beeytan isin amma ni beeytin gaana nama kabajaa qabus namna kabajullee anillee nama kabaju hangaan namaa tolus ni beeyti haa ta'u garuu rakkoon qabdu wanni kutte anillee if beekee as deebi'ee akkasitti dhaabbatan nama lulultanii nama kuffiftan hundi wanni isin hojjettan isinumaaf teessi dhaqee qabee malee ifteetiin jiraadha jechuun hiyya. Warri ammaan tanaa jijjiiruu kun ammoo halkan zaa jaaboota fa mana galanu awguu kana isaanis ammaa nama kana bira dhaqanii viidiyoo dalaganii hin beekin duuba isin kana eeynamoo amma gaafa keenyaaf dhiifama namaa hinis jenne isin warri nama miidhaa jirtan kasaaraadhuma hin qabne kasaaruu jirtan maaliif gaaf tokko nama harka seenuu afanuma hin qabne jarri kun anuu barra akaanin akkasi shoorarkeesse nama harka seenaatumaan bahaatuma seenaa bahaa shoorarkaa uume beekadha gaafa immoo seentan harka seentee harka sanii jara sanii seentee garraan nuundas isin qabsaawa haguma akkana liblib jettan kana if duuba deebi'a osoo harka namaan seenne if duuba deebi'a harka namaa seennaan uleen teessan baay'ee ableen teessan baay'ee ni qalamtan ammas osoo sirrii jirtanii osoo karaan isinitti hin fagaatin dachaadha if yaadadhaa dachaa isinitti himan wanni tun karaa dheeraa isin nooftu wanni haraam karaa dheeraa nama nooftu siriin isin ammatti fayyadamtan ni fashalti roorroo hogguu baay'iftan dirqama fashalti maaliif waan tana rabbiitu irra jaba waan ta'eef hojii teessan hunda tan hunda irra rabbii jaba waan ta'eef gaaf tokko fashaluun man oolle wanni isin hojjettan tanaan isin hin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya asumaan Haadha Ahmadiif
subscribe godhaaf YouTube isii dhiifama na gaafattee galuuf deemti na fakkaatti akka isillee galtullee du'aayi godhaaf du'aayi naa godhaame anaa galtu hangaanis wareersillee isinillee dhiifama naa godhaa isiniin jeetiin ture agaltu dhiifama naa godhaame na jechuun du'aayi naa godhaaf yaa'u du'aayi godhaaf isintu naa dhalmaaniiti wooman akkaan itti yaade gama laalleen naa isinis deemte beeytanii gamaan laalesan irraanillee garagaleetiin jira du'aayi naa godhaaf YouTube isillee subscribe godhaaf gaafa isin ammoo na birattuu arkamte gammachuudhaan waliin isinii daleena anaafis gammachuu isin galuun naafis gammachuu maaliif ijaartiin tan muduraati waan ta'eef kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya wanni takka nama dhibdi maaltu si dhibee yoo jettan na dhibde waa hedduu na dhibee namuma kana ellaanu manan jiraana koottaan jaan akkasitti bakkaan jiruun hima namni sodaateetu maafa malee kunoo jarri ka ifin himne akkanuman nama lullulee nama lafaan dha'u malee bakkuma tana jiranii ifin himan bakka tana oolaniin arkan na dhibanii baran yeroo hedduun barbaadee naannee yeroo hedduu deebina amma raajeefaa beekadhu viidiyoo wajjin marre malee yeroo hedduu to'achaa fi jirra gurbaa san cinadha wallaahi ni qabne inni barbaadaa jirra raajee abshiraa sifi faayettiin wallaahi sifi faayuunis isin duuba jirra waa takka naatiin isin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qabsoon ittuma jirra nutis bas cinaa dhaabbanna jennee hogguu kanaan agarru raajuun khalaas walleenuu akkuma miidhaminsuma kanarraa itee namumaa yaadachuu dide namuma duraan dadawwaluuf maal jiru tokko nurra dawwalaan jiru jaan hogguun gaafadhu raaju abshiira waa takkan taatu abadan waa takkan taatu kaan as keessaa baasan kaan ambar waan akkanaatiin hin deemne booye hangumaan hidhe malee nama ay waa takka abadan si duuba jira naaballoo yeroo hedduu si jala jirra garuu maaliif dubbiin teetun mataan nyaattee jala jirra gurbaa saniisi abshiiraa siin jaan waa takkan taatu nu boonni